Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keessaa kan biyya keessaa fi biyya alaa qabanneesniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gaaffilee nageenyaa cimsuu fi misooma itti fufsiisuu deebii kutannoonni kenna jechuun waadaa galuun himame. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gaaffilee nageenyaa cimsuu fi misooma dargaggoonni kaasan jiran deebisuudhaaf kutannoo akka hojjetu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetachoo Raddaa ibsan. Bulchiinsi yeroo naannichaa nageenyaa fi misooma carraa hojii uumuu fi dhimmoota wayitaawaa biroo irratti dargaggoota magaalaa Maqalee kutaa magaalichaa keessaa walitti babbahan irratti guyyaa kaleessaa marii taa'eera. Dargaggoonni naannichaatti argaman gaafii nagahaa cimsuu, misooma si'achiisaa akkasumas bulchiinsa gaarii mirkaneessuun kan wal qabatan hedduu kaasanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetachoo Raddaa bulchiinsi yeroo nageenya cimsuu fi misooma mirkaneessuudhaaf akkasumas gaafilee biroo deebisuuf kutannoon akka hojjetu kaasaniiru. Sochiiwwan seeraan alaa albuuda warqeetiin wal qabatanii dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiin bulchiinsa yeroo fudhatamaa jiranis cimanii akka itti fufaniif dargaggoonni kunneen deeggarsa isaanii akka itti fufanis gaafii gaafataniiru. Dargaggoonni bulchiinsa yeroo cinaa dhaabbachuudhaan sochii nageenyaa cimsuu fi misooma mirkaneessuu irratti hirmaachuu fi deeggara akka qaban hubachiisaniiru jechuun dhagahame. Dargaggoonni sochii misooma naannichaa irratti dammaqinaan hirmaachuu fayyadama diinagdee gama hundaan naannichaaf qooda isaanii akka ba'an mirkaneessaniiru jechuun gabaasni isaa kan argame tajaajilli oduu Itoophiyaati. Waggoottan 6 darbanitti godaantota miiliyoona 1,100,000 simatanii galmeessuu isaanii tajaajilli bu'uuraa fi hawaasummaa argatan himaniiru. Mootummaan waggoottan 6 darbanitti godaantonni miiliyoona 1,100,000 ol ta'an simatamanii galmeeffamuudhaan tajaajila bu'uuraa fi hawaasummaa akka argatan taasifamu Daayirektarri ol'aantuun tajaajila godaantotaa fi godaansa deebistoota Aadde Xayyibaa Hassan himan. Mootummaan godaantotaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojii imaammata lammii irratti xiyyeeffate hojjechaa akka jiru godaantonni biyyoota alaa irraa dhufan haala gaariidhaan simatamanii keessummeeffamaa jiraachuu Aadde Xayyibaan himaniiru. Godaantonni akkuma daangaa Itoophiyaa seenaniin simachuu fi galmeessuudhaan beekamtii godaansaa kennuun akkasumas nageenya isaanii eegsisuuf dhaabbileen dhimmi ilaalu wajjin qindoominaan hojjechaa akka jiranis beeksisan. Godaantonni simatamanii yommuu keessummeeffaman akkaataa hariiroo dippiloomaasii biyyoota ollaa waliin jiru cimsuun danda'amu irratti taa'uu Aadde Xayyibaan eeraniiru. Piroojeektiin babal'ina poortaalaa daldala biyyaalessaa Itoophiyaa magaalota 3 dabalachuun eebbifame. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti eegalamee tajaajila kennaa kan ture poortaalli daldala biyyaalessaa Itoophiyaa piroojeektii babal'ina isaa magaalota naannoo 3 Adaamaa, Baahardaarii fi Dirree Dhawaatti taasisuun guyyaa kaleessaa eebbifameera. Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii piroojeektii babal'ina kanaa gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan akka raawwate kan ibsee fi sirna eebbaa kanarratti haasaa kan taasisan Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii Ballataa Mollaan xumuramuu piroojeektiin babal'ina kanaa mootummaan Itoophiyaa tajaajila bu'a qabeessaa fi gahumsa qabu kennuudhaaf kutannoo qabaachuu isaa agarsiisa jechuunis dubbateera. Itti dabaluunis tarsiimoo dijitaalawaa Itoophiyaa bara 2025 waliin wal simsiisuudhaaf tajaajila elektirooniksii kalaqa qabu bulchiinsa elektirooniksii fi hojii dijitaalaa babal'isuun jijjiirama hawaasummaa fi dinagdee Itoophiyaa saffisiisuun itti fufaa jedhan. Piroojeektiin babal'inaa kun bulchiinsa magaalaa Adaamaa, Baahardaarii fi Dirree Dhawaa kan hammate yommuu ta'u, kunis adda durummaadhaan hayyama ijaarsaa dabalatee tajaajila mootummaa sirna dijitaalaan akka kennamu kan taasisu ta'uu ibseera. Babal'inni kun sirna haaraa maamiloonni fedhii tajaajila isaanii toora intarneetii irratti kaffaluu danda'an hojiirra oolchuus kan dabalatu ta'uu dhumarratti. Warshaan sukkaaraa Kasam kan kirkira lafaa naannoo Affaar mudatee miidhaan irra gahee hojjettoota isaa ari'uu akka danda'u akeekkachiise. Warshaan sukkaaraa Kasam kan sababa kirkira lafaa naannoo Affaar Awaash Fantaalleetti irra deddeebiidhaan mudatee miidhaan jimaan irra gahem hojjettoota isaa hojiirra ari'uudhaaf xalayaa akeekkachiisaa isa dhumaa baasee jira. Ji'a fulbaanaa darbe irraa kaasee naannoo Affaar Awaash Fantaalleetti kirkira lafaa irra deddeebiidhaan ka'aa tureen warshaan sukkaaraa Kasam kan mancaatiin irra gahee hojjettoota isaa hojii dhabsiisuudhaaf xalayaa akeekkachiisaa isa dhumaa kan isaan dhaqqabsiisu waldaa hojjettoota warshichaa sagalee Ameerikaatti himuudhaan dubbataniiru. Dura taa'aan waldaa hojjettoota warshaa Kasam Geetahuun Arfeechoo murtichi kan hin eeggamne jedhee akka dubbatee fi warshichi hojjettoota isaa
hojii irraa geggeessuu irra filannoowwan biroo ilaaluu qaba jechuunis yaada qabu kaaseera. Xalayaan warshichi hojjettoota isaaf gaafa gurraandhala 11 bara 2017 barreessee suuraadhaan kan dhaqqabe yommuu ta'u, akka ibsichi jedhutti sababa kirkira lafaatiin mancaatii irraa ga'een guutumaa guututti hojii dhaabuu isaa ibsuun hojjettoonni dhaabbii fi yeroo kan baay'inni isaanii 1177 maqaan isaanii tarreeffamuu gaafa gurraandhala 10 bara 2017 irraa kaasee meeshaalee hojiif isaanitti kennameeru kamiyyuu akka deebisan jechuudhaan xalayaan kun ni dubbata. Warshaalee sukkaaraa Itoophiyaa keessa jiran kan hoogganu Itoophiyaatti koorporeeshiniin kilaastara keemikaalaa investimentii hooldiingisti akka jedhanitti daayireektara kan ta'an Asmaa Reedii hojjettoonni warshichaaf xalayaa hojiirraa geggeessuu kan kenname haalonni dirqisiisan waan uumamaniif jedhaniin kanaan dura rakkooleen warshaalee sukkaaraa biroo irratti uumamanii fi kan amma warshaa sukkaaraa akkasa mudatee garagara jechuunis dubbataniiru. Hojjettoonni warshichaa hojii isaanii akka gadhiisan irratti himamee kan jedhan yommuu ta'u, yeroo gatiin jireenyaa qaala'ee jiru kanatti hojii dhaabnee maatii irratti hirkataa ta'uun ni ulfaata. Kana malees kanneen maatii isaanii galii mindaa argatan kanaan jiraachisanis rakkoof akka saaxilamanis himaniiru. Federeeshiniin waldaa hojjettoota qonnaa fi industirii qonnaa biyyaalessaa komii waldaa hojjettoota sukkaaraa kasam dhiyeeffachuun dubbatan isaan akka dhaqqabee ibsa kan kennanii fi warri dhimmi isaan ilaallatu waliinis dubbachaa akka jiran garuu kaasaniiru. Sababa kirkira lafaa Affaar Fantaalleetti irra deddeebiidhaan mudateen naannoo Affaar, Oromiyaa fi Amaaraatti bakka kirkirichi itti dhihoo jirutti namoonni jiraatan namoonni 80,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uu mootummaan Itoophiyaa ibsuun isaa ni yaadatama. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad amma Itoophiyaa keessa yaaddoon hin jiru jechuun dubbateera. Ani loltuudhaan nan hubadha naannawa waraana wantoota hanqatan yeroo opereeshinii akkam akka rakkisaa ta'e nan beekaa yeroo ammaa kana garuu yaaddoon biyyattii keessa hin jiru jechuun dubbateera. Dhiheenya kana warshaa meeshaa waraanaa oomishuu ijaaramuudhaan kan eebbifame yommuu ta'u, haasaa Dr. Abiy Ahmad achirratti taasisaniin Itoophiyaan hanqina meeshaalee waraanaa rakkoo jabaa ture yeroo gabaabaa keessatti warshaa dhaabuudhaan oomisha kana immoo gara gabaa alaatti gurguruu eegalteerti jechuun dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa warshaa meeshaa waraanaa Hoomaachoo Amichoo Ammunition Industrial Engineering'itti oomisha haaraa eegale jedhan daawwachuun viidiyoo miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiisaniiru. Bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti rasaasanni binna turre bara 2015tti warshaa kana dhaabuu eegalle jechuun kan dubbatan yommuu ta'u, har'a Itoophiyaan kilaashii, bireenii, snaayiparii, dishqaa, taankii fi madfii akkasumas gosa hunda ofiif osoo hin taane gabaadhaaf oomishuu eegaluu isii dubbataniiru. Dubbiin muummicha ministeera Abiy Ahmad dubbatan kun Itoophiyaa fi Eertiriyaa gidduu muddamni yeroo mul'atutti dhagahamuunis yaaddoo biraati. Xiinxaltoonni hariiroon biyyoota lamaan walitti bu'insi qajeeluu mala jechuun kan akeekudha jechuun yoo dubbatan, mootummaan Eertiriyaa miseensota duraanii raayyaa ittisaa leenjii dabalataatiif akkasumas kan ammoo biyya akka hin baane qajeelfama baasuu kanaan dura gabaafamee ture. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad warshaa meeshaalee waraanaa haaraa oomishuu eegalee yeroo gabaabaa keessatti hundeeffamuu kan himan yommuu ta'u, yeroo gabaabaa waggaa 2 hin guunne keessatti ammoo humni kun ijaaramee arguu kootti kabajaa fi gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuunis haasaa isaanii keessatti kaasaniiru. Ani loltuudhaan nan hubadha naannawa waraana wantoota hanqatan nan beekaa yeroo opereeshinii akkam akka rakkisaa ta'es nan hubadha jechuun kan dubbataniif amma Itoophiyaan yaaddoo hin qabdu, ijoolleen sammuu qaban qabdi, loltoota goota ta'an qabdi, hanqina gama galteen qabdu ammoo rakkoo warshaa akkanaa kana ijaaruudhaan furra jechuunis dubbataniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad waraana biyya keenyaatiif uffanni loltuu akkasumas kopheenis alaa akka seenuu dubbatanii turan. Yeroo ammaa raayyaan ittisaa biyya uffata loltuu kan oomishuu fi kophee oomishim isa hanqate industirii biyya keessaatii fudhata jechuunis dubbataniiru. Warshaan meeshaa waraanaa Hoomaachoo godina Shawaa Lixaa keessatti argamu bara dargii irraa eegalee meeshaa waraanaa kana oomishuun kan beekamudha. Ministeerri muummee Abiy haasaa isaaniitiin kana dura Itoophiyaa keessatti yaaliin rasaasaa oomishuu ture jechuun kan dubbatanii fi humna akkanaa Itoophiyaan yoo hin ijaarre eenyuyyuu dhufee karaa salphaan haleellaa irratti raawwachuu danda'a gama jedhuu qabna jechuunis dubbataniiru.
Waraanni Itoophiyaa waggoota darban keessatti biyya keessaa fi biyya alaatti qooda fudhataa tureera. Waggootaan 30 darban waraana Itoophiyaa fi Eertiriyaa akkasumas waggaa 2 dura ammoo waraanni waliinii kaaba Itoophiyaa keessatti kan hammaate kana keessatti qooda kan fudhataniif isaaniin ala waraanni Itoophiyaa biyyoota Afrikaa garaagaraatti nagaa kabachiisuun qooda isaanii fudhateera. Waraanni kaaba Itoophiyaa lammiilee nagaa fi qabeenyarra qofa osoo hin taane waraana Itoophiyaas hubuun isaa kan hin oolledha jedhama. Gama kaaniin walitti bu'iinsi hidhattoota waliin naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi kaan keessatti qooda fudhachaa kan turee fi humna waraanaa biyyoota gamaggamuudhaan sadarkaa kan kennu dhaabbanni Global Fire Power bara 2024 keessatti baay'ina waraanaa hanga hidhannoo isaaniitti sakatta'uudhaan sadarkaa isaa kenneera. Qorannoon humna waraanaa biyyoota 145 taasisu kanaaf qabxiilee 60 hordofama. Madaalliin kunis kutaa waraanaa biyyattiin qaban meeshaa waraanaa waraanni hidhatee baajata waggaadhaaf ramadamu dhiheessii gahee fi yeroon gahuu isaa qabeenya uumamaa fi teessuma lafaa biyyoonni qabanis ilaalcha keessa kan galchudha. Haaluma kanaan dhaabbanni kun biyyoota 145 keessaa Itoophiyaa 49ffaa irra kan kaa'u yommuu ta'u Masrii ammoo 15ffaa irra kaa'eera. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa 54 keessaa sadarkaa 5ffaa irra kan teessu yommuu ta'u kan dursaa jirtu ammoo Masriidha. Akka dhaabbanni kun jedhutti Itoophiyaan waraana 162 ol qabdi yoo jedhu gabaasa dhaabbata Global Fire Power bara 2024 keessa eeramuu baatus Itoophiyaan diroonii Tarkii, Chaayinaa fi Iraan hojjetan hedduminaan akka qabdu simeera. Humna namaa, faayinaansii fi loojistiksii biyya tokko bu'aa waraanaa yeroo dheeraa keessatti gahee guddaa qaba jechuun kan ka'anii fi Global Fire akka jedhutti wantoonni akka rasaasaa, uffata dambii, meeshaalee jijjiirraaf oolan, qoricha, nyaataa fi kanneen biroo fa'aa humni biyya keessatti oomishuun murteessaa akka ta'es kaasaniiru. Itoophiyaan kanaan dura Kooriyaadhaa hanga Afrikaattis loltuu isii bobbaasuudhaan biyyoota garaagaraa keessatti hirmaachaa turteerti. Oduu biyya alaatirraa arganneetti yoo dabarru seenitarri Naayijeeriyaa miidhaan saalqunnamtii irra gahuu himatti hojiirraa dhorkamuun dhagahame. Seenitarri Naayijeeriyaa pirezidaantiin seeniitii miidhaan irraan gaheera jechuudhaan kan himatte yommuu ta'u iyyata galchite guyyaa tokko booda garuu ji'a 6 akka hojiirraa dhorkamte dhagahameera. Jimaata darbii Nataashaa Akpootii Uduugaan namoota siyaasaa biyyattii ol'aanoo keessaa tokko ta'e Goodiswiil irratti himannaa dhiyeeffattee turte. Koreen naamusaa erga iyyata isheetiin galfatteen fudhatama dhabsiisee booda dubartiin kun waan fokkuu gara daambarii kennaatti fidde jechuudhaan hojiirraa dhorkamuus yaada dhiyeesseera. Seenetaroonni tokko tokko hojiirraa dhorkamuun ishee kun akka ji'a 3tti gadi siquuf gaafatanis garuu garri caalaan akka ji'a 6 adabamtuufis sagalee caalmaan murteeffameera. Deenmaark kana booda tajaajilli poostaa hin barbaachisu jechuun cufte. Tajaajilli poostaa Deenmaark xalayaa erguu guutummaan guututti akka dhaabu kan beeksise yommuu ta'u dhumaa bara 2025tti guutummaan hojii akka dhaabu ibseera. Sababni ammoo namoonni xalayaa erguu dhiisuu isaaniiti. Biyyattiin dhaabbata tajaajila poostaa kennu Post Nord kan jedhamu yoo ta'u waggaa 400 darbaniif poostaa ergaa turuun himama. Jaarraa 4 booda garuu yeroo jalqabaaf biyyattiin xalayaa karaa poostaan ergamu dhaabuuf murteessuun ishii dhagahameera. Ji'a waxabajjii dhufu irraa kaasee saanduqaawwan poostaa bakka garaagaraa jiran 150 ol caalan kaafamuuf qophiin akka jirus dhagahame. Deenmaark qofa osoo hin taane biyyoota Awurooppaa kaanittis namoonni poostaa fayyadamuun baay'ee xiqqaachaa dhufaniiru. Tajaajilli poostaa Jaarman gama isaatiin hojiiwwan 8,000 ta'an akka cufu kan beeksise yommuu ta'u, tajaajilli poostaa Deenmaark cufuudhaaf jedhu kun ammoo hojjettoota 100,000 fi 87 kan qabuuf yoo poostaan kun kan cufamu ta'ee hundi isaanii hojii isaanii akka dhabanis ni himama. Deenmaark biyyoota addunyaarraa hojiiwwan hedduu karaa dijitaalaa raawwatan keessaa yeroo ammaa adda dureedhaan kan dursaa jirtuu fi kun ammoo tajaajilaawwan dur karaa mana poostaan kennaman gara elektirooniksiitti jijjiiruun tajaajila poostaa irratti gatii cimaa fideetiin jira. Akka qorattoonni garaagaraa kaahanitti Deenmaarkitti tajaajilli poostaa bara 1624tti akka jalqabes ni himama. Kooriyaan kibbaa dogongoraan xiyyaaraan lammiilee ishee haleeluun himame. Humni qilleensaa Kooriyaa kibbaa shaakalaa osoo jiru dogongoraan lammiilee nagaa haleeluun himame. Xiyyaaronni waraanaa Kooriyaa kibbaa lama osoo shaakalarra jiranuu boombii 8 bakka jireenya namoota nagaa irratti darbachuudhaan namoonni 15 miidhamuu qondaaltonni biyyattii beeksisan.
Bakki haleellaan itti gaggeeffame magaalaa Poecheon jedhamu keessatti yommuu ta'u daangaa Kooriyaa Kaabaatti dhiyaattee kan argamtudha. Humni qilleensaa Kooriyaa Kibbaa taatee mudatetti gaabbuudhaan dhiifama kan gaafatee fi miidhaa qaqqabeefis beenyaa akka kaffalu beeksisuun rakkoo mudate qorachuufis waadaa galeera. Xayyaaronni waraanaa KF-16 fakkeenya kana qabatan boombiiwwan MK-82 bakka shaakalaaf qophaa'een alatti buusaniiru. Paayilotonni lamaan keessaa tokko xiyyeeffama isaa dogongora taasiseen miidhaan qaqqabus humni qilleensaa biyyattii ifatti beeksiseera. Haleellaa kanaan waldaan kiristaanaa tokkorra miidhaan akka gahee fi manneen jireenyaas akka miidhaman dubbatameera. Raashaan Awurooppaan yeroo darbeerraa hin barattu jechuun dubbatte. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashaa yaadni loltoota Awurooppaa nagaa eegsisan gara Yukureenitti erguu jedhuu fi waraana dhaabuu ji'a tokkoof akka turu yaadame waraanicha daran hammeessa jechuun akeekkachiifteerti. Walitti bu'iinsi kun akkaataa kana hambisuudhaan hin danda'amneen humna haaraatti deebi'ee jalqabaa kun ammoo gonkumaa fudhatama gad hin qabnedha jechuun Maariyaa Zaakaaroovaa dubbatteerti. Yaadni humna Awurooppaa nagaa eegsisuu Yukureenitti erguu gaggeessitoonni Awurooppaa seenetanii isaaniitti darbeefi kan isaan seenaa isaanii irraa hin baranne jechuun kan dubbattedha. Zaakaaroovaan itti dabaluun hojii isaanii hojiirra kan oolu taanaan garuu humni Awurooppaa nagaa eegsisuu mootummaa Kiiv dhiphachaa jiru akka dandamattu taasisa jetteerti. Haasawuma isaanii kana sababa godhachuudhaan humni ittisaa isaanii irratti investi gochuu akka qaban itti aantuun Komishinii Awurooppaa deebii kennite. Gamtaan Awurooppaa guyyaa kaleessaa gaggeeffamu kanarratti dhimmi Yukureen isa guddaa ta'ullee ministeera muummee duraanii Estoonaviyaa fi pirezidaantii itti aantuu Komishinii Awurooppaa Kajaa Kallaasis akkuma kana guyyaa murteessaadha jechuun dubbataniiru. Gaggeessitoonni gamtaa Awurooppaa kan Raashaa waliin waldaan geessitu Estooniyaan nagaa ishee cimsachuudhaaf maal gochuu akka qabduuf dhimma Yukureen irratti waliigaltee irra gahuudhaaf ni mari'atu jedhameera. Gaggeessitootaaf ibsa yeroo kennitu akkas jechuun kan kaafte Kallaas humna ittisaa Estooniyaa maallaqaan deeggaruu ilaalchise filannoowwan hedduus minjaalarra kaa'ameera jechuun kaasaniiru. Humna ittisaa isaanii caalatti investi gochuu akka qaban kan kaasanii fi Yukureen ilaalchisuun ammoo ciminni Awurooppaa fi humni diinagdee Awurooppaa xiyyeeffatamee ilaalamuu akka qabus dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun yeroo kanaaf isiniif qopheessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waliin waan turtaniif galatooma.